Palma Frakul Kullo Jalali Kifti Kenya Marami Undo Kenya Walinato Ma Nidamne jechura gaafasan garuu hamma artistii kana ganamu maannaqanii mana fuudhanii mana hidhaatti darbanii girgirri kaasuuni maaliif barbaachise maaloodha rakkoo mootummaa bira jirullee rakkoon artistoota fakkeenyaaf artistoonni warri kaan inni naafan ta'uu danda'a garuu artistoonni irra guddeessaanii kaadiroota artistootas ta'e warreen kana fakkaatanii maaliif isatti quba qabuun barbaachiseedhaan gaaffiin konni guddaan maatii kwaatillee waan hin beekne inodesin sigare waan hin beekne hinaaseeni isheen akkasida rakkoo qabdi maarre girgirri nominaachuudha sirraan namni suni rakkoo qaba yoo ta'e an isheen rakkoo qabdiin jenne oromoo annin jedhee isheen completely nama of ajjeesu miti Aggeeffadhu maati silalee mucaan tokko dubbatee ture angastiiran jiru maaf jala jira maal jedhee hiriyooti ishee akkasitti jiraatan akkasitti jiraatanii jedhee intalli kun intala kam nama kam caalaa jiraatudha jireenya dhuunfaa ishee nama kam caalaa iyyuu nama geggeessudha jireenya kee kan qajeelfatu abbaa manaa kee kan qajeelfatu moosiidha abbaan manaa kee borii cida godhannaa yeroo akkasii yeroo nu mujatetti yoonni siin jedhe walii galtee majallatee isaa jechuudha isaanti waan inni akka wanta isheen dirqamaan humna addaaweedhaan dirqamaan isa jala teessoo fakkeessanii dubbachuunis dogoggoraa ani kanumatti furadha yaada asirratti haasa'amu fudhataman qabu artistoonni oromoo irra guddeessi isaanii inni naafanii nama isaan caalaa ba'ee mul'atu hin barbaadanii jechuudha oromoo keenya akkasuma oromooni nama isa caalee mul'atu jabeessuu caalaa cabsu fuula duratti deemsisuu caalaa wal sakaaluutu gatii baay'atuu fi mucaa kana dura dhaabbatanii gaafa xinnoo ishee immoo misteekii argatanii dhagaatti darbuu jalqabanii jechuudha sanaafuu suni akka jaalli eenyu jedhan kun hannan dhagee suni hojjetu akkanuma jechuu barbaada galatuma akkaataan itti yaaduu keekkatan kan biraan fakkaata anan jedhee tokkoffaa Andu'aalam daayirektii ajjeeseeran jenna Andu'aalam nama hojjetudha nama kabajamaadha ija Oromoo nama irra jirudha osoo inni harka keessaan qabu ta'e hedduun gammada garuu immoo gatii isa jaallannuuf gatii inni ija keenya isarra godhamneef dhugaa mucaa kanaa dhokachuudhaa hin qabu inni ijaan jiran by the way iddoo naannaan manni isaanii 24/7 there is a camera iddoo isaan jiraatan residential isaanii keessa even corridoricha gidduu there is a camera kameraan jira usu waan fedhe ta'e harki mootummaa yoo keessa jiraate okay well kutamee dhugaan dhokachuu danda'a garuu immoo osoo waan barbaade ta'e dhugaan mucaa kanaa osoo hin beekne hin hafu dhugaama dubbachuuf intalli nama sagaliitii hanga sa'aatii tokkotti suuraa kaa'u oolte even taayardii taatee nama beektu suuraa koon hammam akkama dadhabsu gatii keessan darbee fechaan jiran namni dadhabbiirra oole isarratti immoo namni sagantaa fuulduratti seeggatu namni qabu sammuunsaa yeroo itti ofirratti suusaayidii gaggeessuuf yaadu hin qabu curuma hin qabaatus hin qabus maaliif sammuunsaa it's busy like thinking of the future akkam sagantaan koo deema akkamitti qophiin koo raawwatama maal gochuun qaba yaada malee ofitti deebi'ee wanta hundumaa seeggatu puushii godhee ofirratti suusaayidii gaggeessuuf hin yaadu sa'aatti isheen of ajjeeste sa'a 11dha sa'a 11 jechuun yeroo bari'u jechuudha akka biyyichaatti bari'uu jala geera sa'a sanatti of ajjeeste jechuun namni ta'e ishee ajjeese just bari'ee dhoksaansaa akka hin baane sodaa floorii sanarraa gad darbate kun dhugumadha wanti keessi keenya furachuudhaa qabu tokko kananiin coomuuf hin ajjeesne bakka Lala malee wanti tu make sense. Ifama Elias yeroo tokko bilis rafuudhaaf hin deema waan ta'eef guyyaas dadhabeen olii akkasuma boruuf qaba. Maatii ati gaafii tokkoon sirraa qaba. Tokko
tokko apartaamaan Andu'aalam jiraatu apartaamaa inni jiraatu keessa namoonni hin jiran namoota jiran immoo sirriitti beekna namoota hamma lakkoofsaan baay'ee xinnaa ta'anidha kan jiraatu lama yeroo dhihoodha Andu'aalam kan jijjiirate eegumsa akkamii akka iddoon suni qabu beekna iddoo sanaati haala kamiin dhaqxee jiraata achiiti immoo maal qorachuu dhaqxe immoo akkamitti kaameraan even filoorii kamirra kaameraan akkamitti akka jiru akkamitti baruu dandeesse please information is information kana ku ganama kaasni ni sasaabachawle anuko no of dandeesse akka nama ija keetiin argeetti wanta kana himaa jirtu kan ta'eef maaliif ani yusirraan barbaada dhugaa kana bole arabsa jechuun it is VIP area bole arabsa አይደለም በመጀመሪያ ደረጃ የአንዱዓለም ቤት አያት ሪል ስቴት ነው አያት 5 ነው አያት ዞን 5 ሪል ስቴት ነው ቢኖረው እንጂ አራብሳ አንዱዓለም ኖሮ አያቅም መቃቀመቴማ ማላነብም እኔ እውነት እንጂ ኖ ስቶፕ ሆሎ ለቀበተኒ እንደሚና ወንተ ተኮ ዱጋ ፋክት አለ ምንድነው ያንተ ኤቪደንስ አራብሳ ኖሮ አያቅም አንዱዓለም ዱጋ ቀበዱ ደም ማፍ መቃነማ በለሲ ቀናኒ ማለት እኮ ኦቦሌቲ ኬኛ ኬኛ ኢልሞ ኬኛ ሲገለ ዱጋራ ዳሪ ዱጋ I wish 100% I wish if to Andu'aalam harka keessaan qabute Andu'aalam innan kabaja nama hojii hojjetu jaalalli mucaa kanaaf qabnu dhugaan tala kana akkan dhoksineedhaan inni dhugaa seeraanis deemi barbaadi dhugaammoo iddoo irratti argami barbaadi kaati finfinnee keessa jiraataa jirtaami maaliif deemte arrabsaa iddoo biraa jiraata kan jedhu zaaree anta laqsoo ቦታ አለርክም ለምን ሄደክ ነው ሰርች አድርጋ ያንን ቦታ ፋክቱን ለምን ቆመ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ማሰጣቸው ማሊፍ ሆሎ ለሶባ ሲቲ አራብሳ ሌላ አያት ሌላ ምን ያገናኘዋል የአንዱዓለም ቤት እኮ ከአርቲስት ገላና ቤት 5 ኪሎ ሜትር 3 ኪሎ ሜትር ነው ርቀቱ አያት ዞን 5 ነው የሚኖረው አንዱዓለም ገባ ከዛው እዛው ነው ቤቱን የቀየረ ለምን ይዋሻል እውነት ነው በጣም ሲክሪቲ ያለው በጣም እንትን ያለው ቤት ነው ማንንም ገብቶ የሆነ ነገር ማድረግ አይችልም ቦታውን ልሳሳት ይችላል በር በጣም ይቆለፋል ገባችሁ አይደል እንደማን አንዱዓለም ዴምኔበር ባሪሲፍኔ ባነ ጥባቆች ስለሚታኙ አያስወጡንም አጃፋ የሆኑ ብራ ታረጀት ቴኔ ባሪሲፍኔ ነማባው ነው ዩና መንጀክ ነጅኔ ለምን ይዋሻል ዳራማ ነመረከሰን ዩ አጀሰ አንዱዓለም እኮ ይሄን ነገር ካደረገ ማን ያስፈልገው ሴና ነገ ወሊጃታኒ ሙጫ ቀጣቡዳ ፊምቲና ሐሰን ባሳ ጤና ነገይ ስንጋፈዳ እሺ ከበጃ አንዱዓለም ይፍቀብዱ ቤክ ከበጃ ተቀብዱ ፊ ሁንዲ ኬኝ ቀምነላ እኔ ለንገርሽ አኒ ጃለ አኒ አንዱጋ ከበጃ ቀበማሊ አንዱዓለም ይፊ ከበጃ ከቀቦቡ ዱጋራት ዳይ ሞላል አደማ ከሳ ወንተ ሜቀቶ ከና እርገበጅ ቤክቱ ደቂቃ ከና ከሰቲ ወንተ ሜቃ ከና እርገ ቤክቱ ደቂቃ ከና ከሰቲ ወንተ ሜቃ ከና እርገ Then let me speak la Andu'aalam injalan inka business jallachu wamra duga hinjirre namarra wamra dugansa I wish foto jallatte ma iddo inni jiratu ko demte duga dubbatta male wanta hinjirre jette naasuftu nadage su Andu'aalam harka keessaan qabute an sawi ko duga mustana nama borojjotuda nama waan dinqi boruntu agarsiisudha inni chanjuru jaalalli ni Andu'aalam ifqab kabaj Andu'aalam ifqab dugaan talakana አንዱዓለም ዋው መቀረቀው ዮም ብራ ዳበተኒ ቤክታዮ ጃለል አንዱዓለም ይፍቀባቴ አኒ ማታንኪ አንዱዓለም ብራ ዋ ጉያ ተቆሲም ቤክ ማ ለምንድነው አንዱዓለም ጋር አልተገኘው ታዳ አንዱዓለም እኮ ስንት ጊዜ ችግር አጋጥሞታል አይደል እንዴ እና ታዳ እኛ እኮ ብዙ ነገር እናቃለን ገብቷላ ብዙ ነገር ነው ታቋቁመን ለመፍታት ህይወትን ለማትረፍ እየተጣጣርን እያለ ነው ገባ አይደል እንዴ ህይወታችን አሳልፈን እየሰጣን ሳትገኙ በከተቆረጥ ኦሶሂን አርጋሚ ማሊፍ ገሩ ይሲኒስ ዱጋን ኢሳኒ ሙሂም ባለ ምንድነው ማድረግ አርጋሙ ባሩ ኢንፎርሜሽን ያከናመላ ሉክ ujoolleen kun ala taani dhugaa addaan baasuudhaaf wanta baay'ee uummata bal'aadhaan kan ga'an asirraa argatanii biyya keessa teettee iddoo san dhaqxee yoo seeraan laalte maal qaba iddoo hin jirre kaameeraa illee እንደዚህ ነው ፍሎሩ እንደዚህ ነው በጣም የምታውቀው ነው የምትመስለው አትዋሽ
Okay, nama basaatiin abaqaa isin hin basaasin hin abaqaa maqaa Oromootiin afaan Oromoo dubbatanii. No, there is security camera የለም የለም እሱን እንዴት ታውቃለህ? የለም ኦፍ ኮርስ የትኛው አፓርታማ ላይ ነው ጋይስ? ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሲኩሪቲ ካሜራ ያለው ቤተ መንግስት ነው እንዴ? ሁላችንም እኮ እናውቃለን እንዴት እና የት እንደምንኖር። አትዋሹ በቃ። ዱጋን ጅሩ ካኑማ ኢንሶቢና ዱጋማ ኤጉምሰ ቀባያ ጀቴ ኦፍ ኮርስ ጥበቃ አለ። እኔ ስልኩ የለኝም የጥበቃውን ስም አውቃለሁ። አድራሻ የት እንደሆነ ምናምን መናገር እችላለሁ። ማንም ሰው ጥበቃ እንግዲህ ማን ወጣ ማን ገባ የሚል እኔ ትላንትና ቀን ያለውን ድርጊት ስለማላቅ ማንም ሰው ሄዶ መጠየቅ ይችላል። ግን ካሜራ አለ ውሸት ነው። የለም የትኛው በጣት የሚቆጠሩ አፓርታሞች ላይ ነው እንትን ሲኩሪቲ ካሜራ ያለው ውሸት ብቻ ዳራ ደመረን ካይና ረቢን ይሞቱ ከደጅፍ ሰሚ ኡሚ ሁንደ ከነዩ ይናርጋዋን ተፍ ታቃለ ማንም ሰው የዘራው ነው የሚያጭደውና ዲባ አንዱ ዓለም ረጅሩ ደግሞ ሁላችንም እናቃለን ገብቷል። አንዱ ዓለም ቀናኒ ላይ እንደዚህ በመፈጠሩ ህመም እንጂ መሰበርን እንጂ ማለት ነው በደንብ ስለማቆው ነው ደግሞ እንደዚህ ምለ ማለት ነው። እሷ እኮ ሴት ነች ለሷ እንጂ ህመም ይሰማይ ለሷ አይደለም። ገባካ? አሁን ራሱ ዛጋ እስቲ አንዱ ዓለም ምን ውስጥ ነው ማን ነው እሱን እየጠበቀ ያለው? ዛሬ እሺ ቀናኒን አጣናትና ዱጋ ቦሩ ኢፍታኒን ባዱጋን ጅሩ እሱ ጋር ደግሞ አሁን ምን አለ እስቲ ለሱ ምን አለን የሚል ነገር እሳ ለምን ይዋሻል? ስንት ነገር አለ። sena waaqayyo si'aeegu rabbi si'aeegu jabaadhu dhugaa dubbatu ilmoon dhugaa amma si'a dhalattu dabalte dhugama dubbatu dhugaan isaan lameenii tunuu baati amma nuti dhugaa lama dhabnee dhugaa lama irratti nuu cikkatu jirran akka argutti wansi ajaa'ibu eelaa kolaali nama guddaa tokko artistii guddaa tokkotu natti bilbilee maannaan jedha beeta eessa jirtaan an jedhe sulultaa jira mana boyalle kara wallaalleeti akkanatti raakamu jirra mucatti wayin hiriyaa kiyya duubat taftee isi eeguuf duubat irra deebi'ee jira beekta achumaan yeroo achi ga'u namni sun maal nan jedha iddoo sanii maal goota maal gochuu deemta artistii guddaadha dhugaa siin jedha bakka rabbi guddinni maqaa maal namaa godhaa miti እና iddoo sanii maal goota isaaf wanta gochuu qabdu yoo jiraatu wanta gargaaruu qabdu yoo jiraatu of course kara seeraatiin illee hamma tokko nama deemuu danda'u tokko ani sii galeen akkanan akkas jedhee dubbachuu hin danda'u maaliif dhimma adda addaatiin qaama seeraa nama guddaa jedhamu bira deemee dhimma dhiyoon mandaalam irratti hojjetame siin jedhe kanaaf akka of hin dhabne ofii keetii osoo asifachi fiigdu dhimma akkanaa keessa of baasi nama naan jedhe jira namni qaamni seeraa guddaati jettuun jechuudha guddaan rabbii tokkicha innaa biyya akkanaa kana keessa jiraachaa maaf gadi wal qabna maaliif dhara walirra kenna lubbuun bili qabaate okay anarra gisee sulultaa deemu waan deemu deebi'a jedhee yaadeen deemne baay'isawwe borummoo yeroo iddoo awwaalchaa deemu akka gaduun beeku dhugaan jiru kana bakka maaliif namoota natti bilbilanii gaafa andu alam reeban guyyaa lammaffaa aanchee mars bilqaat nama naan jedhe jira kallattiidhaan jechuudha beektaa waamee namni sun mootummaa qaama mootummaati moo qaama dhuunfate model dhuunfaa ta'ee mootummaan dhimma akkanaa kana keessa harkan qabu waan si ajaa'ibu garuu maa inni ergamtoota ta'anii jiranii miire namoota kaadiree ta'anii dhimma dhuunfaa isaanii namarratti ilaalcha namarratti qaban bakka iddoo isaan waamanitti namni sun yoo hin deemne iddoo isaan affeeranitti iddoo isaan konsiru jedhanii agarsiisuu barbaadanitti namni sun yoo hin deemne mootummaa da'oo godhatanii namoota fedhii dhuunfaa isaatiif balleessuudhaaf yaadantu jira kallattiidhaan inde sitti maal waan meeqa dhooggatanii waan meeqa harkaa fudhatanii akka jiran beektaa andu alam harkaa dhugaa siin jedhaan wanta dhiibbaa guddatu illee waan sanii mootummaa da'oo waa meeqa beekna inde an kallattiidhaan bar namni dhufee obboleessa kiyyaa akkamitti akkana jettaan sababa walitti nu fidu jira waan ta'eef yeroon akkas jedhu wanta kiyyas wanta akkanaatis wanta barbaadu deebisee biyyaa ba'u jiraachuu barbaade nama naan jedhe jira doorsis akkasii nama ergeetu jira bakka mootummaa da'oo godhatanii maaf akkana ta'a akkanatti yoo jettee aduu baduu barbaadda kana deebii isaanii warra baala gisee itti dhibeeyna yoo tokko waan kana mootummaa waan kana anillee mootummaa yeroo baay'een beektu warri na beektan miidiyaa kiyyarratti nan dubba Oromoo miidhaa jiran namni dhuunfan nan beekaa jechaadha. Beekatu osoo sin beeknu maqaa keessan bakka jiraattan osoo afaan Oromoo akka dubbattan
taatan Oromoo akka taatan osoo gosa keessan hunda beeknaa jechaadha. Nan beeka namoota. Ani weellisaan Oromoo beekamaan Oromoo biratti jaalatamu sin ajjeesanaan jedheetu naa barreessee jira. Kana dura istiidiyoon Oromoo artistoota Oromoo weellistoota indararinaadha jedhee keeka kaasnan sin ajjeesaan naan jedhetu jira jechaadha. Yoo kanallee ta'e akkasittillee sadarkaa sanittillee waan san immoo ragaadhaaf screenshot godhee tokko community biyya kanaatitti ergeen jira. Hogganaa biyya kanaatitti ergeen jira jechaadha. Ragaadhaaf jechaadha. Fuulduratti waan kana gadan baasa jedheetu. Namoonni biyya keessa teessaniitoo ijoollee Oromoo akkas gootan kun isin beeknaa jechaadha. Ammoo kana booda daangaa waan dabartaniif waan dhufu hunda isin mataa keessaniitu fudhataa jechaadha. Hin dhaabdanoo ta'e akkamitti akkas hin dhaabsisnu ni beektu jechaadha. Hacaaluu Hundeessaa tokko du'ee tokko nyaatu jedhee jira. Akkas kana sirriitti jala beeka. Jala humna qabna, humna barbaachisaa hin qabna, humna maallaqaatis haa ta'u, humna biraatis haa ta'u ni qabna. Bakkaatti galteetoo foon nyaattu, biiraa dhugdu hunda kee takka takkaan harka keenya jala akka jirtan kun dhaadannoo miti immoo goonetoo hin agarsiisna. Dhaabbachuu baannan kana booda ijoollee Oromoo irraa dhaabbachuu baannan sobdaniitoo mootummaa kana deeggarra jettaniitoo qeerroo Oromoo sodaachisu sagalee keessan hundatu nu bira jiraabe. Wal qusanna jenneetiin obsina jenneeti jechaadha. Yoo daangaa dabartan immoo amma daangaa dabartanii jirtu jechaadha. Ololli sinadha miidiyaa irratti ooftan olola malee dhugaa miti jechaadha. Eessattuu ba'uu hin dandeessan. Eessattuu ba'uu hin dandeessan. Eessattuu ba'uu hin dandeessan. Kana maqaa keessaniin hunda beeknaa jechaadha. Okay? Waan isin raawwattan takka takkaan beeka. Akkamitti maqaa Waaqoo guutuu, garee Waaqoo guutuu jettanii akka Finfinnee keessa sochootan, garee Jeneraal Taaddasee Birruu jettanii, garee Jaarraa Abbaa Gadaa jettanii akka ijoollee Oromoo hiraasitan. Garee Waaqoo guutuu isin beekaa tokko obboleessa kiyya Amiin Jundiiti uummata kana wajjin dalaga. Is my brother. Ni beekna. Oromoo irratti. Sagaleellee gadi baasnee irra 4 kiiloo keessa sagaleellee gadi baasnee irra lafa fudhattanii daasporaa warri taatan immoo lafa fudhattanii too sagalee isin dhageessisuu hin danda'a amma tana jechaadha. Lafa fudhattanii too yoo isin Biraanuu Juulaa waliin haasofta sagalee keessan kana dura dhageessisnee jirra jechaadha. Harka keenya jala jirtun isiniin jedhaabe ani akkasumaanii miti anan dubbachaa jiru. Wal qusanne malee harka keenya jala jirtu eessattuu hin baatanii jechaadha. Okay? Hingaa dhaabadhaa yoo dhaabnu jettan immoo kana booda wanna dhufu hunda hin fudhattu jechaadha. Eessattuu hin baatan. Okay? Ijoollee Oromoo hiraarsaa shira Oromoo irratti hojjechaa mee Mubaaraki gurbaan jedhamu kana booda mee haada Oromoo baadiyaa keessaa fidee inni dhiira yaa haasofsiisu dhaabbadhu jedhee ajajanatu dabarsee jechaadha. Dhaabbatee jira. Namni dhuunfan humna mootummaadhaa ol taa'edha. Kana booda mee namni tokko Finfinnee kana keessa taa'ee shira Oromoo irratti yaa hojjetu Oromoo walitti aana dhume. Kanaayyuu miti maqaa Oromootiin namuma Amaara arrabsu Tigree arrabsu tokko nutti nu ergaa gara keessatiin. Warra isi sodaachisus keessani maqaa isaa guutuu suuraa waliin nu ergaa. San booda in adabachiisnaa jechaadha. Daangaa dabartanii hingaa kana booda hingaa garaa jabaachuun barbaachisaadha jechaadha. Diinni keenya Oromoo afaan Oromoo dubbatudha malee Amaaraa miti Tigree miti. Durriyoota siree gubbaarra ciistanii samitti asii ol bee siree keessan irratti warra fincooftan quufa keessa dabartaniiti be. Biyya Arabaatitti maafiyaa Oromooti tan ijaarramee dubartii Oromoo ajjeesu. Bee insaan fattanii biyya keessatti dubartii wal bira teechistanii gudeeddanii be viidiyoo waraabatoo. Ashabbaarii kana barbadeessuun barbaachisaadha jechaadha. Yoo dhugaadhaan hojjettan warri poolisii Oromiyaa keessa hojjettan, yoo dhugaadhaan hojjettan warri makalaakaa keessa hojjettan,
addunyaa kanarraa dhabamu maqabu jechaadha. Ashabbaariin akkasii kana nu keessaa baduu baannan rakkoo guddaadha gara fuulduraa humna baasu jechaadha. Mootummaan deemito nama viidiyoo waraabaa gudeedi siin jedhe jira. Shira hojjedhu Oromoo wal ficcisiise siin jedhe jira. Yoo jiraate immoo ragaa nutti gadi baasini mootummaa irratti duullaa jechaadha. Humna mootummaatii ol akka garuu akka humna baastanii quba qabnaa jechaadha. Mootummaan isinoo gara seeratti isin dhiyeessuu baate nuutu likkii isin galchaa jechaadha. Wanni dhufu tokko hin jiru. Okay? Kanuman jechuu barbaada warri nama isin sodaachisu nama isinitti dhaadatu qofa keessan ana kino Oromoo tokko anatu dubbate keessan nuuf ergaa wanta dhufu laaltu jechaadha. Kanuman isiniin jedha namni haarufti amma dhuftane itti fufaa. Tullu bagana gaan deebite walkaa asa yoo dubbatti ta'e bagana gaan eegdan lakki bakkalcha zala jira galchi jechuun maal roobale yoo si barbaachisa ta'e. Okay, bakkalcha kootti ol gale. Kanaaf bakka tokko anaan buuseetii ol galchisa. Afachi obsaan buusa obsa ola si deebisa. Eliyaas taa'e bakkalcha jechuun warra makalaakaa keessa hojjetu. Eessa maqaan isaa eenyu ture? Urjii Adama. Tajjireera. Urjii eessa erga dukaara deebiita urjiin hin mul'atu. Kanaaf argadhee jira. Urjii itti fufi. WhatsApp keessan naa ergi jennaani naaf hin ergine urjii amma rakkoo guddaan beektu. Warra wanjala hojjetu warra mootummaa kanaaf yeroo dabarsinee tokkenne naka seera kabachiisu jenneeti maal goonare garuu immoo seera kabachiisu hin dandeenye faanno miliyoona 54 walitti qabdee darraa irratti amaara ijaarra jedhanii akkaawuntii kana bulook godhaa jenneetoo daninnatti Itoophiyaatti kenninaan bulook gochisiisuu hin dandeenye. Eenyutti kennitame yaate eenyu kennite? Amali akkamitti asitti miidiyaa irratti eenyutti hin kenne jedhee ta'u. Bilooki WhatsApp na barreessi ani viidiyoo rasii bilbileessi agarsiisa gudii Finfinnee keessa taa'anii maal akka hojjetanii jechaadha. Osoo isin bakkeessan jirtanu na bilbila kee na ergisiin jedhee ture dheengadda. Kanaaf warri mootummaa keessa jirtan ijoollee Oromoo namoota ashabbaarota akkanaa kana tarkaanfiin irra kan maaliif hin ergineef bilbila naa ergisi jenna. Bilbila si ergaa? Roobaleen bilbila si gaafatee maaf hin ergineef? Roobalee ergi. Roobaleedha ergi. Bilbila moo? WhatsApp isaan beeku kaa akkamitti ergaa fanne? Imoodhaan naa ergas keessatti lakkoofsa bilbila keetis hin jire. Mee naa ergisi imoodhaan. Anatu wanjalonjoota takka takkaanii sitti agarsiisa. Mee imoodhaan naa kekkaa imoodhaan naa ergi amma. Maal jechaa jira? Lakkoofsa imoodhaan naa ergi mee lakkoofsa amma si ergaan. Wasa inboxidhaan ergitaaf. As TikTokidhaan Asuma jala galtee. TikTok irratti komentii irratti osoo hin ta'in keessan hin jiraa miti. Keessan naa ergi. Akka barreessinu ati inni keessaatiin wal arrabsaa walla beekta garuu akkasumatti barreessi akkasitti bakkalcha. Yaa akkasitti naa barreessi bilbila kee. Yoo dhuguma garuu wanjalanyoota san qabuu barbaadan takka takkaan ragaa walii ragaa viidiyoo faan si kenna. Finfinnee keessa taa'anii too hojjetu wanjala. Ani bee Jarman keessa ta'eetan Finfinnee keessa wanjalanyoota takka takkaan ani bee viidiyoo isaanii tan qabaa bee. Itoophiyaa Oromootu biyya bulchaa jira maal sobdoo.
poolisoota Oromoo dhaggeeffadhu roobale. Geeni warra Oromoo bushinaa Oromoo gaggeessina jedhu saba Oromoo kana rakkoon isaanii saba biraa miti si galee sabuma isaanii irratti dhiira ta'anii si galee sabuma isaanii irratti poolisii ta'anii sabuma isaanii irratti ajjeestoota ta'an malee saba biraa homaa gochuu hin danda'an isaan. Afachuun Nama sekisti fudhatu anaaf ergi urjii akka barreessitu anaaf ergi nan ergaa fiyan tullu ergaa fidis tullu ergaa fidis gudii sin keessatti hojjetamuun sitti agarsiisaa jechaadha. Ati amma qawwee qabattee Finfinnee keessa deemta wanjala hojjetamuun sitti agarsiisaa jechaadha. Nama nan itti erge sittan agarsiisaa jechaadha. mee jeneralu وانا كنا ناسين وانا كنا اني لغازي ما اورو ريني رتب البلاغي والكبجو كم نبيتي ورجي وان ولي مرمن والمرمنا قالوا والكبجو كم نوا ولين دلينا دينا ولين دلينا بانكي إثيوبيا نمبر مالك إرجع جوار فانو بر وان برادي سيتي bakal cha fin Digaya ma tulung. Singkene. Nani